garaagarummaa yaadaa hedduu qabaachuu dandeenya. Garuu hidhni abbaayyaa nu hunda kennaa tokko godha. Poolitikaa kamirraallee, siyaasa kamirraallee, paartii kamirraallee abbaayyaan bilisa. Dhiiga ilmaan Itoophiyaa kulliidhaan ijaarame. Gammachuu qabna alhamdulillah rabbil aalamiin. Nama irraa fayyadamu nu haa taasisu. Maaliif jennaan hin dandeettanii addunyaa walii galtee isin kadhattoota hin dandeettan jettee nurratti murte nuti dandeennee fedhii rabbiitiin dandeettii rabbiitiin gargaarsa rabbiitiin har'aan gennee jirra. Boru yookaan nuti irraa fayyadama yookiin immoo ilmaan keenyatti irraa fayyadama. By the way an abbayyaa kana waliin seenaa gaarii takka qaba. Maaliidhaan jettanii wayitii kutaa 4 baradhu jechuudha. Ijoollee didiqqoo filatamteetiin mana barumsaa madraka irratti yogguu keessummoonni naannaa garaagaraatii dhuftu simattu takka beeytanii yeroo san angumii aadaa fi turizimii keessatti jiran fakkaata akkasiya. Egasii warra keessummoota gurguddaa dhufaniif abaaboo kennu mana barumsaa irraa bakka bu'ee turre ammas madraka irratti abbaay yaa agarsiisa yaa gara abbaay kajedhuun gurguroo yibqaa baaluu yibqaa igabbaal daasee kajennu san ammalleen lanyaa ብቻ ንልም አዋን ንልም ጥቅሙ የጋራ ነው ወትሮም ባህላችን ተካፍሎ መብላት ነው ከነ ወጋም የቀዱራ ኦልሞስት ኩታ ኩደለም ወጋ ሰደት ዩኒቨርሲቲ ወጋ አፍር ኦልሞስት ወጋ ኩደለም ዱረ የቹል ፕሮሞተር ኢሳኒ ትሬንቲ ዳይሙማዳን መንበሩምሳ በከቡነ የቹል አልহামዱሊላህ ችቦዳ ያ ከራን ከለቲን አዳነ በባሳ አኒ ናናሰኒ ኒንዴሜ nani barumsisun mana barumsa watee cimoo sadarkaa tokkoffaa magaalaa Gaasaraa ture. Almost kutaa 4 baradhaan sure that kutaa 4tti ture. Ijoollee didiqqoo keessaa filatamnee yeroo sanitti dorgommiif ture. Dorgommiin sanis alhamdulillah injifadhee ture yeroo sanitti ni yaadadha. Anilleen eebbifame abbayyaallee geeffame በጣም ነው ደስ ያለኝ ማለት bara eebba kooti abbayyilleen xumurame jechuudha. Akka lammii Itoophiyaa takkatti akka nama biyya jaalatu takkatti hedduu gammadeera. Rakkinoonni jiru akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Rabbiin nageenya waaraa furmaata waaraa uummata keenyaaf haa fiduun hawwii keenya bara baraati. Rabbiin laga kanarraa nu fayyadamsiisee warra addunyaa guutuu fayyadu nu haa taasisu. Namni waan kanarraa hin fayyadamne yookiin waan kanaaf hin gammanne abbayyaa kana nuuf hidhamuu isaatiif hin gammanne yoo jiraate diina qofa. Diina biyya tanaa qofa malee namni namummaa qabu martinuu ni gammada. Namni namummaa qabu martinuu waan kana keessaa birrii takka haa ta'u baratarraa jalqabee ilaa hojjetarraa jalqabee qote bularraa jalqabee saantimii takka maan ta'an namni hidha kana keessaa qooda hin qabne hin jiru. Salaamu alaykum warahmatullahi